Gaafii Oromoo kan deebi'u yoo haati Oromoo qe'ee isii irratti kabajamteedha. Gaafii Oromoo kan deebi'u yoo qarree fi qeerroon Oromoo barumsa isaanii nagaan baratanii galanidha. Gaafii Oromoo kan deebi'u Oromoon akka Oromootti waan barbaadu dubbatee qe'ee isaa irratti waan fedhu dalagatee alagaa jalaa bahee ajaja namaatiin osoo hin taane ofii isaatiif waan isaa ta'u guyyaa murteeffate qofaadha. Kanaan ala natu sii beeka, natu sii arga, natu sirra hayyuudha jedhuudhaan haawwan keenya kuteedaa, abbootii keenya hidhaa, qeerroo keenya ajjeesaa, hayyoota keenya hidhaa, hanga yoomiittuu hiriira dirqiidhaan baasaa addunyaan na deeggarti. Ummanni na wajjin jira jedhanii hiriira kijibaa yaamuun hin danda'amu. Hiriirri biyya keessa godhamaa jiru hiriira kijibaa akka ta'e guyyaa har'aaf barattoota dirqiidhaan baasanii konkolaatatti fe'anii yeroo gara aanaa Calanqoo aanaa Meettaa magaalaa Calanqootti Harargee Bahaatti yeroo deeman konkolaataan garagaltee barattoonni 52 ol dhumatan. Barattoota dhumatan kanaan yeroo hiriira sanarraa ba'an bulchaan aanaa maal jedhee ergaa dabarse? Oromoo dhageeffadhu. Hiriirri aanaa Meettaa magaalaa Calanqoo keessatti gaggeeffame osoo rakkoon tokko dhalatin nagaan jalqabee nagaan xumuramee jedhe. Badhaadhinaadhaaf dhiigni ilmaan Oromoo wareegamni ijoollee 52 isaaniif dantaa isaaniitii miti. Haadha Oromootiif garuu gadaamessa isiittu har'a rakkoo keessa seene. Gadaamessa isiittu har'a ciniiname. Abbaa Oromootiif ilma isaa ka akka boru bilisummaas na baasa jedhee eeggatu tawaan meeqaaf abdatu hiriira kijibaa irratti dhabe. Ilmaan dhumatan Oromoo har'aaf kamiin yaadata? Haacaaluu Hundeessaa bilisummaadhaaf wareegame. Har'a ijoolleen hiriira hin taaneef wareegaman kana hoo Oromoon akkamiin yaadata? Gootummaa irra dhumatan jennamu. Hayyoota keenya hidhaa baasuudhaaf dhumatan jennamu. Bilisummaadhaaf dhumatan jenna. Maal jennee barreessina? Maal jennee saba keenya himna? Maal jennee seenaa keessatti kenna? Kuni gaafii ulfaataa haatis abbaanis ilmisii waan du'eef hin ta'in dirqameen manaaf bahee gabrummaa jalatti kufu mootummaa gaboonfataa ofirra kaa'uudhaaf osoo karaa deeman karaa irratti hafan. Oromoon haqa qaba. Oromoon dhugaa qaba. Yoomillee taanaan hanga nama tokkoon lamaanillee Oromiyaa keessatti Oromoo hunda fixanii hafnutti hanga qeerroon Oromoo kan bilisummaa saba isaa barbaadu, kan bilisummaa qe'ee isaatti arguu barbaadu, kan haadhaa fi abbaan isaa kabajamanii jiraatan arguu barbaadu tokko lama jirutti kaayyoon nafxanyaa sirni nafxanyaa deebi'ee Oromoo irratti inuma hidda hin magarfanne. Nafxanyoonni qurxii beekaa. Oromoon qeerroo qubee jenereeshinii uumee jira. Qubee jenereeshinii biyya keessa jirtaniif wanta isinii dhaamu yeroo dabre guyyaa qubee Abaacaa jijjiiranii gara Laagaamaa deemsan kitaaba isaaf guraa jiru. Yeroo manni barumsaa banamu mootummaan yoo san wallakeetu kitaaba sana walitti guure. Amma ammoo kitaaba seenaa kan seenaa Oromoo keessaa haqan kan calii Calanqoo keessaa baasan kan harma mura aanolee keessa hin jirre seenaa kijibaa Oromoo barsiisuudhaan Oromoo bilisoomne jechuun danda'ama? Guyyaa har'aaf hooggantoonni keenya hayyoonni keenya mana hidhaa ta'anii ofii hidhamanii nuuf qabsaayan. Har'aaf guyyaa torbaffaa irra jiru garaa beelaaf, guyyaa torbaffaa irra jiru garaa dheebuu. Yaa Oromoo mee guyyaa torbaa miti guyyaa sadii isin soommanaa. Eenyu namni guyyaa sadii soommanuu danda'u? Rabbii sodaannee guyyaa sadii soommannaa? Mee dhugaa dubbannu osoo soommanni baatii amantii Islaamaa keessa jiru fakkeenyaaf roommanni guyyaa hojii osoo guyyaa sadii sheekonni soommanaa nuun jette dhugatti ma soommannaa? In fakkaatu. Dhugaa walitti haa himnu. Waan silaa namni Rabbii nuu sodaatee godhuu hin dandeenye hooggantoonni keenya guyyaa torbaaf bishaaniin midhaan malee jiraataa jiru. Hooggantoonni kun yoo dhumatan gumaa isaa Abiyyi Ahmadiin baafanne, gumaa isaa Dammaqaa Mokonniniin baafanne, gumaa isaa
hooggantoota bilchiginnaatiin baafanna. Gumaan ilmaan Oromoo akkanumatti bilaashatti hidhamu. Yoo isaan du'an badii dhufuuf gartee biyya sana galchuuf kan itti gaafatamu Abiy Ahmedii fi mootummaa bilchiginnaa ofiin jedhu. Kan kaleessa mootummaatiif LF wajjin ilmaan Oromoo waan godhaa ture ni beekna. Hapha Nadhii Gammadaa eessa jira? Eenyutu Nadhii Gammadaa dhabamsiise? Hapha Baqqalaa Dawaanoo eessa jira? Eenyutu Baqqalaa Dawaanoo dhabamsiise? Hapha hayyoonni Oromoo eessa jiran? Meeqatu jira? Meeqa dhabne? Yoo xiqqaate hapha Dabbasaa Guyyoo eessa jira? Kan Keeniyaadhaa fuudhanii bakki inni bu'e hin beekamne. Ilmaan Oromoo 300 ol akka seenaan himutti akka warri siyaasaallee himutti nama 300 olitti kan utuuyyuu beekuu hin dandeenye kan yookaan haadhaaf abbaan qofti beektu dhabamanii jiran sana kan godhe ammoo OPDOdhaa fi TPLF waliin godhan, waliin fixan, waliin dhabamsiisan waggaa 27 waliin nu nyaatan. Maqaa jijjiirachuun seenaan hin jijjiiramu. Yeroon geesseen maqaa koo Abdurrazzaaq irraa yeroon geessa yoo jijjiire wanti angoo guyyaa maqaa kiyya Abdurrazzaaqii dalage achuma jiraatti forever. Yakkas dalagu, keedii dalagu, hanga hawaasni Oromoo dhiibamanaa hin godhe cubbuun sun arwarra jira. OPDO'n akka kaleessa jijjiiramni dhufe jedhanii osoo dhaabbatanii uummata ofiitti deebi'anii Oromoon dhiifama godhaaf. Bakka dhiifama Oromoo irraa argatanitti, bakka ajjeechaa ilmaan Oromoo jaalatanitti, bakka Wallaggaan fixaa jiranitti, bakka Oromoo Matakkal fixaa jiranitti, bakka Oromoo Gujii fixaa jiranitti, bakka Oromoo Harargee fixaa jiranitti, bakka ilmaan Arsee fixaa jiranitti, bakka ilmaan Tuulamaa fixaa jiranitti, bakka ilmaan Raayyaa fixaa jiranitti, bakka ilmaan Jimmaa fi Iluu fixaa jiranitti OPDOdhaa fi Oromoon yoomillee waliin nagaa hin argatu. Nagaa kan argannu hooggantoota keenya gadhiisanii warroota bilisummaa sabaatiif qawwee fudhatanii bosona seena wajjin gadi taa'anii warri bosona seene shiftaadhaa miti, warri bosona seene hattuudhaa miti, warri qawwee qabate bilisummaa saba isaatiif filannoo dhabnaan waan godhan dhabnaan moobshiniif dhumaa taanaaniif dirqamnaan qawwee fudhatanii bosonatti hafan. Kana bilchiginnaa fi uummanni Oromoo beekuu danda'uu qaba. Eenyullee jaalatee kanaaf yaa Oromoon dhugamatti yoo dubbiin kun kan isinii galtu inni qawwee qabate jedhanii kasit duulan taanaan, inni hiriira nagaa bahe jedhanii kasit duulan taanaan, inni uffata keelloo uffata jedhanii kasit duulan taanaan wanti siifamee hin jiru. Wanti siifamee hin jiru. Uffata jechuun it is a basic right. Nyaata, bakka jireenyaatii fi uffata eenyuyyuu namarraa fuudhuu hin danda'u. Mirga kana dabarsa. OPDO'n isii akka bilchiginnaa gaangaa kana qaxxaamurteerti. Gaangaa kana immoo ofitti dhiisuu Oromoon hin qabu. Abadan Oromoon miliyoona 50 hin lakkaa'an. Qeerroon Oromoo miliyoona 6-7 ta'i. Na hojii jira. Qeerroo ta'i. Qeerroo kaatee. Qeerroo deemaa jirtu sii galtee. Qeerroo diinni kan kee uffata keellee kan jaalanee sii galtee. Qeerroo hooggansi kan kee bilisummaa keetiif akka garaa duwwaa guyyaa torba fuulee sii galtee. Kana booda maaltu siifamee? Wanti siifamee jira? Wanti siifamee jira? Kana booda obsi jira? Kana booda obsi jira? Namni firaa miti. Yeroo dhadhaan kana ummata Tigraay keessatti 4.5 billion beelaan rakkatee jiraa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaati jedha isaan gargaaruudhaaf qophiin qabu. Ilmaan Oromoo, ilmaan Gumuz, ilmaan Matakkal keessatti bakka karaan seenanii fi karaan isaan gargaaramanii dhabamanii beelaan muka keessatti uummataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa immoo tajaajila kana karaa banuutiin faranjiin ta'ii kan wajjin hin qabne kan nuti asii waliin jiran asirraa baatee biyya kanarraa baatee biyya sanatti saba Tigree wanti gargaartuuf dhiiga wayii qabdi. Oromoo wanti gargaartuuf DNA kennatu jaraan tokko. Kuni ilmi namaa beela guyyaa torbaa bulee osoo dhugamatti Abiy Ahmed osoo nama dhaabbatatti du'e ta'uu baate namni lubbuun jiru, namni biyya bulchu,
hayyoonni biyyattiin sun xiqqatti jedhanii eeggatan yeroo isaan guyyaa torbaa beela ta'an silaa osoo nama ta'e ofii isaasi miilaan deemee konkolaataa isan barbaachisu ture. Miilaan deemee iddoo sana dhaqee waan isin barbaadan hundaan naqu isinii guuta nyaata nyaadhaa jedhuu qabaachaa ture. Namni Oromummaa qabu Oromoon alagaa ofii qabee harba godhee ameessa kennee fi saa elmee obaasee guddisa. Oromoon aadaa isaa keessatti nama beela'ee miti nama dheebotee karaa namatti dhufe aannan obaasa. Akkasiini nan sobee mootiin biyya bulchaa jiru masaraa mootummaa cinatti inni 4 kiiloo ta'a kiiloomeetira takkatti lafa geenne jalatti hooggantoonni keenya beelaan dhumataa jiru. Beelaan dhumataa jiru. Maaf beelaan dhumatan? Gammachuu ayyaanaa bakka isaan hin malte hiitanii baasaa achi keessaa. Ilmaan Oromoo uffata keelloo uffataniif seeraan ala hiitanii gadi dhiisaa. Maatii keenya kan nu gaafachuudhaaf dhufu akkaataan isin itti tajaajilaa jirtan sirrii miti. Dhaabaan maatiin isaanii eenyu Oromoo mi? Jawaar Mohaammed obboleetti qaban gaafataa? Oromoo hunda gaafataa mi? Kanaafuu uummata achi dhaqee gaafata. Daddarbuu eegala'uu kana dhaabaadha gaafiin gaafatan. Gaafiin kun ulfaataadha. Harreen akkuma Jawaar Mohaammed jedhe sana yoo deemuutitti kaan marga afoo qabanii yookaan ammoo uleedhaan duubaan qabataniiti jedhe. Oromoo mammaaksa sanii oloonti siifame hin jiru. Kanaaf adara jabaadhaa garaa jabaannee hiriira keennan ni deebina. Warri akka akkana taatee asitti illee dargamin boru yoo hin hiriiraman deebi'u. Galatooma. I'm trying to tell Sala to leave. Huh? Sala, go. Doesn't matter. No, push it if you. What am I doing with it? Okay, guys, yeah. Okay, No, okay, I'm gonna tell them. Okay, wait for us. Where is it? Where is the? Okay, I'll try. Just watch it live. Just watch it.